Ani tiijii too akkuma biyya kana seenan na dhukkubee gaafsan numatu wal jaalatee gabaa warra dhaabee amma atis na bira ufuuf deemtaa boochee na yaaddessinii anuu ufeetan sirraa dubbadha amma sayyutti homa takka nama takka yaadaan dubbatanii dhiisii dhugaa rabbii falmattuun ragaa dhabu fidee isi amma Aksan gochaa jirta amma hajjette kana gochaa jirta. Tufa. Ifama wajjiniini qaali kiyya ulfaadhu tigisti maal seete amma koomantii warra ma barreessaa jiran kun warra reefu seenanidha. Eguma nuti haasa'uu jalqabneewu koomantiin akka duraa miti namni hubachaa deema maaliifin namni maayinii ta'aa hin deemu doofaa ta'aa hin deemu hanqinni mana barumsa deemu yaa ijoollee baay'ee keenya miidhuu danda'ullee amma hubachaa deeman maal akka ta'e warra amma reefu seenatu waa sii barreessa waan ta'eef saniin ilaalin warri sun warra ganni sin beekne warra sin beekne jechuudha warra cal jedhee miidiyaa kanarra jireenya godhate san bakka kenniniif salphisaa jirra amma jechuudha. As keessa isoo baatan bakka isaan koomantii adda addaa barreessanitti deebiin deebisinaaf tuffadha. Warri kun warra wallaalummaa qabu. Okay? Hin baranne beekumsa qaba maalirraa haasa'ure isaanirra laaluu hin qabnu. Haa barreessan hafuura haa baafatan hin dhoowre beekumsa isaaniistu kana hin dhoowu isaanis hoo dhoowan ganaa gargaarsa isaanii barbaanna haa hafuura baafatan. So isin gargaarsatti fufaa isiniin jedha. Ishi lubbu ko tufaa koo atini WhatsApp kee hin qabdaati tufaa. Nan qaba. Bakka kootu gruppii nu hidhuu hin beektameti ati. Amma ganni faanii ni needhani gara keessan nan dhufaa rakkoon qabu aditti nama ka'a. Ganniin hin jirti waan ta'eef ganni siniinaa falmattu siniinaa warroonni gargaaruu barbaadan birrii 5 illee birrii 10 illee gargaarree warroonni kaleessa chaansii arganne yookiin borus chaansii argatanii WhatsAppii hidhannee WhatsApp isin irratti wanna qabdu dirhama 5 dirhama 10 gargaarree isinis nu keessa jirti hin agarti waan ta'eef warra kennes hin agarti. Hunda hin beekti waan ta'eef WhatsAppii ganniit irratti gruppii hinaa koottaa. Ayyee jabaadha. Amma wanni guddaan amma ishinis fayyitee kaatee atillee jiraattee gaafa fuulduratti rakkinni kana caalu dhufe. Obboleeyyan teenya akka kishii kun kan dhukkubsataniif iyyuu furmaata akka ta'u bar atis ganniinis wal bira jiraachuun beeka namaaf taatanii. Akka namaaf taatan garuu ishii fayyiftanii kaasu ati qalbii kee nagaatiin obboleettii teenya fayyitee wajjin taatanii rakkataa meeqa gargaaruu dandeessan. Dubartii da'isa irratti miidhamte meeqa gargaaruu dandeessan. Nama rakkoo guddaa keessa jiru meeqaaf rakkoo oolchuu dandeessan. Jiraachuun keessan gatii akka qabu qofa beeka. Namni jiru immoo ufiif qofa jiraatee darbuu qabu. Namaaf jiraatee dhalootaaf jiraatee darbuu qaba. Yoo na jaalate bara kiyya bara isii fannaaf haa liqeeffatu. Yoo na jaalate bara kiyya irraa hir'isee isiidhaaf naaf haa laatu. Yoo rabbi dhuguma na jaalate yoo nan dadhabbii isarraa qabaadhe bara kiyya ganniidhaaf haa liqeeffatu jetan kadhadha. Yeroo hundaayyuu galgalas ganamas giseen kadhu. Barumti illee kana ta'e bara kiyya illee narraa fuudhee haa liqeeffatuuf. Rabbiin bichaan dhugaatii naaf haa dhugaatii as naan haa baasu isii fayyisee ija biyyaa kanatti deebisee nama dhugaatuu baasu naaf haa taasisu waan biraa humaan jiru. Kanaafuu waan qabdanirraa adaraa keessan birrii 5 illee ijoolleen mana madaamii ganni akka jaalatan nan beeka kaleessa galgala akkuma amma artistiin tufaan jedhee yeroon arganne hunda keenyaafuu kanumatu bula waan ta'eef waan qabnurraa dirhama takkas har'a yoo isiin kaate boru siniif ragaa ta'uu dandeessi isiniif akkuma kana taate sagalee isinii ta'uu dandeessi hundi keessanuu wal tuffachuu wal xinneessuu isatti birrii 5 har'a akka inni ta'e ganni asitti birrii 5 fayyaduu dhabuu dandeessi. Maatii si garuu birrii 5 tuni fayyaddi haadha isii. Kanaafuu hundi keessanuu arrabarraa bilisa ta'aati. Akkuma duratti isiniin jedhee ani fiiguu isin jalaan deemu isin biran jira. Natti hin deebitanii dura isii haa fayyifannu. Dhugaasii barbaaddu isirraa argattu. Dhibee isii barbaaddu isirraa argattu. Isii fayyifannee walitti dachaana isiniin jechuufi adaraa keessan. Adaraa WhatsApp dhaan dubbisaa. Gruppii hiinaa ganni isin jirti koottaa. Umuramee jira. Siifu dha carraa kenna. Ishi siifu dubbadha. Safu. Teegis akkam nagaa sini yaa baay'atu. Galata Waaqayyo. Teegu ati uummata faaraa horii ajandaa barbaadu kana wajjin mataa fi kubsiin jennee sitti fine dadhabne miti. Ennaa kun uummanni muka jiidhayyuu goggogsee qaba. Ganaa tigiste jettanii kan iyyitanii gaafa tigiste bantee jirtu sinuma ganniitti achi qabi jedhee miti koomentii dana jala jirras achirraa kaafattanii micayyoo kana budaa ija keessan tigisti miti sintuu nyaate sintu muka gogaa goggogsa sinta ajandaa godhate takkaa lamaan itti gadi kaayee maraa maal godhaa jettuuni tigisti. Habbaan laal tigisti deebii takka gastii nama takkaatirra dhaqxee hin deebisin nasirra duula dhugaa Waaqayyo. Habbaan hoggaati qorichatti kennitu ija hagartuu qaroo isaa kanaan kennee gadi ba'ee haa dubbatu.
ragaasaa fidatee jechuudha. Innaas jettanii mataa ofii keessanii jireenya keessan hin beektanii anguyyaa takka haadha keessan abbaa keessan dubbistanii hin beekne asirra yaatanii nama koolitti hin naqina. Dhugaa rabbii. Sintuyyuu budaatti ta'e maal godhaa jettuuni tadas nyaachuu barbaaddanii nuti gargaarsa hedduu hin barbaannu. Innaati gisti dhugaa waaqayyoo iddoon kenninii fi nama jala niyyiin qoy dhimmati dabareen kiyya. Oi memma koi nama arrabsuun duratti seera eegaa kan nama arrabsuun maaf barbaadu dhugaa waaqayyoo gooftaan hin baasa gargaarsa hin qabu. Dhugaa ishee jettee jalan dubbatinati. Siifun dhugaa jechuudha. nama arrabsinaa seera yaada keessan kennadhaa malee. Nama tokko nama bulu arrabsaa tube. Dubbaddu abu dubbaddu maal taate saati ganna toof kabaji dhugaa dubbachuuf taanan dubbaddu safuu. Ati qoy maal jedh laali dhaggeeffadhu ishiin irratti duultantun irree namumaame dhaggeeffadha laa garaan nu haaruu dhiisee miti garuu guyyaa dubbannu qabna afaan keessan walitti qabadha. Gisee isaan ikkoo gadi fuudhanii akkana tumanizim jettanii ilaaltu kiristoos ilaa akka namaatitti walqixa dubbadda. Nama hin gubinati maali ishiin asatti arganii itti godhuu ishii ofumaatti godhanii raawwatanii zeebi'anii tigisti jechaa hin jiran. Tigisti irratti ilaalla ani garuu isin hiddeessu hamma garuu micayyoon kun yaa fayyitu tigisti gargaarsa guruubbii sannuudi. Gargaarsa qofa kana xumuraati isaan booda jechuudha takka takka ragaa keessa fidattu tigisti afaan takkitti miira keessa galtee dubbatte waraabdanii olii gad ooftu miti kan keessan immoo hammana 10 dubbatta waan ta'eef olitti adeemu rakkoo hin qabu waaqayyo gooftaan ganni haa fayyisu waaqayyo bichaatti jilbeeffadha Dhugaa jette gaafa ganni fayyitee olitti gadi yaana kiristoosii. Tigisti la nama takka garee kana dhugaa kee dhagaruu wanti nama kanaa garee irra deemte Siifuu fi jaltuu garee kanarra deemte takkitti ishiitiif hin deebisin deebi. deebisu wali suusuudha. Takkitti ishiitii deebii hin tigisti nama dhaga'e. Takkitti ishiiti abbaa barbaadde guddaa ta'e keessattuu mana Muniir seente deebii hin deebisin. Seera siyaa gaafatu gaafa si kassasanii ragaa isaanii fidatanii qoricha itti kennite yookiin ashaaraan kee micayyoo kanarra mul'ate yookiin qorichi sun gannii keessatti mul'ate si duuka jirra abshir. Isaan booda odeessitu yaada odeessiti jireenya kee ilaalte jechuudha. Ilmoo xiraa kanaaf irraa gabbu'aa nyaatinaati. Waan qoricha siyoo nyaatti mee safuuti mana dabareen haasaa dabareen dubbadha safuun haa xumurtu. Maal anchi nama saraddaata moo takkitti keessanii isin garuu ishiin kana jechuu ilaaltanii isin boruu keessan kaleessin dhaggeeffachaa ollee isin waraabaa ollee warra akkana gootan tiguurree jibbitanii miti ganniirree jaalattanii miti warra nama hin jaalanne warra bofarraa dhalate jechuudha. Warri akkana namarra duulee gargaarsa micayyoo kanaa balleessuudhaaf ajandaa namarratti bocaa jirtu tokkoffaa sammuu tiguu tokkodhaaf lammaffaa ka ganniin hin gargaaramnee fi nuti tigisti duukas hin jirraa akka sammuu ishiin tuqamne gannii bukkeerree hin jirraa hin gargaaraa guruppii nuudhaan kalee nu seensisuu didanii hamma humna keenya bukkee dhaabbanna jechuudha. Kanaaf maraadhaas hin koomentiidhaan walitti deebinaa dhumarraa abshiru ishee ani isiniif jira dhugaa waaqayyo. Yoo isin akkanatti ofirratti gadi fincoofne nu laalaa haadhumatu garuu mucayyumti guyyaa fayyitoo maan dubbannutti amma ishii fayyitutti abbaa fedhe dhufee uleedhanuu si yaadda baddabuu hin dubbatin. Takkitti ishiiti deebisin gastii namarra teessee kalee galgala akka qoshaashatti gasi darbachaa turan gargaarsa san keessa silaalan ture. Takkittiidha deebisin ga'ee kee olitti nu qabi hoo guruupbii nu hidhiiti hin kaffalla biraan ga'e gargaarsa. Gastii irratti sin ergatiin bakka gargaarsa ishii agargaarratan achumatti. Abu walumaa galattu akka gastii namaatti. Hin naqu yoo si jammar bakka takka Hittime hin naqin gastii namaa jala dhattee hin booyin hoggaa bocusi waraabanii yuutuub irra jirta hin naqiini dhattee deebii takkaan deebisi keechattuu namicha hoolaa lammana boonaa hin naqin namicha hoolaa munirsan hin deebisi. Namni hawduutti isa cabsaa nama deebi'a. Namticha haasaa isaa hiikan Mana boonaa san sigis. Mana boonaa san qarii meeqaati jala seentee haasaa. Ishiin qulqullinatti bochi ishiin qulqullinatti bochi isaa muudii irratti qabatu jechuudha. Muudii irratti nyaachaa deemu. Abshirishi jabaatti ofuma samataa kee kun tuqe. Gaafa dura ganni dhibamti jedhamee hospitaala jirti jedhame footoo kee wannoo godhee iskiriinii godhee raggaxaa oole. Gaafa lammataa seentee yoo haasoftoon argu sapiraayiziin ta'e inde ajandaa kan akkanatti walitti dhiibaa jiru warroota akkanaati. Kanaafuu
irraa ofis gabaabsi wanta jiru rabbiin bicha nu haa dhaabatu jidduu kana keessa ishiin nama kadhaallee barbaaduu miti nama gargaarsallee barbaaduu miti ganni argitan erga Dubaay dhufte jalqabe akka itti dhaabattee haga lukni dhiita'utti hojjetachaa turte nama gargaarsa barbaaduu miti ammas immooyyuu harki keenya ishiidhaaf waan qabnu diraama takkaanis ta'e lamaan bira dhaabachuu qabna gaafa dhaabatteetu nama jiru an jiru arrabsuun mirga keessani nama dhaabataan jiru jarana akkamitti nama dhibameef jala seenneetu arrabsina Oromoon wala akkamitti arrabsina nu kanammoo Itoophiyaa seenaniiti miti gastii jala kan koomantii an arrabsan yookaan biyya biraa Irooppii miti ijoolluma biyya Arabaa jirru kana wal arrabsaa jirra akkamitti tokko dabarsee nama tamaare maayimii wal nu jechisiista maayimiidha humaan beekanii bar akkanumatti achi galanii kiro qarshii akkatti qabatanii beekanii kana jedhama maqaan kana jira kanaafu yeroo makana us jedha xiqqoo bakka walirraa qabbanaa please hamma daddaameen jechuudha wanni ta'u ergasii ta'a rabbummaa keessan kadhataa Jirtu akkam jirtu? Waan sirreessuu qabdanis isinitti himamee yaa uummata rukutamaa dhugaa rabbi namni tokko yoo haasaa jiru nagaas nun gaafatiinaayi namni tokko yoo haasaa jiru nama sun naqwaarraxiina yaada isaa yaa fixatu sinii galee kana sirreessaa dhugaa. Eeshi maqaa mana baagaa kottaa WhatsAppidhaan abbaan hidhuu dandeessan nu hidhaadha. Tufaan illee oo nu bira dhufee yoo ayyamamaa ta'e guruppii hidhaati achirratti gargaarree isis keessa galchinee ganniin isin jirti waan ta'eef gargaarti. Ani eeyyamamaa miti jechuun eeyyamaa miti dirqama kiyyaan qaba. Dirqama saarii deema. Qaalii kun Rakkoon tokko jiru fayyaa ta'a obsa sinii faa kennu waan isin wajjin jira. Tufaa gadi dhiisina. Tufaan gadi dhiisina. Tufaan nama jabe. Nu barbaachiftaa daraa kan kee kootu ishii. Dirqama kiyya ganni dhiisi abbaa fedhe haa ta'u nama kamiifuu wajji jirra. Isin atumti mee obsi amma isin jetteerti isin fuulan. Isin fakaleessa isin abdiin kutachiifte dhiisee ajandaa yuutuubii namaan ta'ini ajandaa yuutuubii namaan ta'ini. Ganni jecha ganniin kaleessa naan jette irratti xiqqoo natti bayyinate akkasi xudhu isin homaa marsinaa deebisuu baattee isin zimne alaa jettee nan maraadhayu dhugaa rabbii garuu isin abdiin. Ati maal siifaaraa amma Oromoon feerroo bitti jedhee. Maal inni nama ga'anii naafaaraa bar ajandaa nama arrabsuu siifaaraa namni caalu feerroo bittu maal bittu jedhaa arrabsaa ture Oromoodha gaafa namni keenya waan nama godhe bar jabaa nama keenyaa jabaa nama keenyaa gootota biyya kanaaf wareegaman sii miti jabaa nama keenyaa gootota biyya kanaaf wareegaman ekeraa boolla keessaa baasee arrabsa bargastii irratti namni ekeraa nama keenyaa akka nu asirratti eenyaa afaan Oromoon dubbannu qabsaa'ota Oromoodha waan gurguddaa hojjetan lafee warra kufanii dhugaa dubbatti dhugaa isaanillee dhoksee bar suuraa goototaa gandaan qoodee arrabsaa bar Oromoon tokko afaan Oromootiin Oromoon jedhu Oromoon maatii keenya qe'ee keessa jiru Oromoon maatii keenya baadiyaa keessa jiru Oromoon nama safuuf duudhaa Oromoo eegee kabaja namummaa Oromummaan guutamee jiraatudha malee warra TikTok irraa kutaa 3-4 baratee biyyoota garaagaraa keessa deemetoo ajandaa uumee afaan Oromoon nama arrabsu kana miti. Oromoo safuu qaba duudhaa qaba kabaja namummaa qaba. Namni safuu Oromoo cabsu maraachuu nagaa dhabuu maseenuu danda'a. Nama safuu Oromoo cabsutu safuu qabne. Nama arrabsuu nama abaaruu safuudha Oromoo biratti. Namoota sirraa koomentii kennanii nama arrabsan afaan Oromoo qubee afaan Oromoo barreessan kana Oromoo jedheetillee fudhadhu. Oromoon kanaa miti. Oromoon nama walitti araarsa malee nama addaan fageessu. Dhugaan garuu ilmoo waaqati. Nama dhugaa dabse garuu dhugaamtu waaqaa sunuun dhiisu jechuu barbaadan. Yeroo tokko miira keessa nama galcha. Dubartummaa obbolummaa nama jalaala namni warra wayyaa jira beeka. Anamma namni akka yaantu fa'aa jala jiran akka yaantu dhabaa fa'aa warri siyaasni sammuu bilcheessee fi ijoollee keessa jiran warri siyaasni Oromoo sammuu bilcheessee dharri Oromoo kuni rakkinni Oromoo kun bilcheesse odoo rukuttee dhiigani amma. Fayyaalecha akka tikisti kun immoo yoo jecha takkaanis dhugani koomentii kennuu dhagaa koomentii deebisuu dhagaa fayyaalummaa la waan nama gootu fayyaalummaa ishii kan argan namni itti yuutuubii hojjetata ittiin gastii banatee ishee arrabsaa olaa ishiin isaaf dhukkubsachaa oolti. Kan ganni caalaa dhukkubsachuuf deemu si amma kana booddee. Uftas gabbeessi too deemi jiraadhaadhaa fayyaa ta'uun keessan gadi qaba garuu isin lamaan gara fuulduraa saba kanaaf rakkataa dubartoota keenyaaf daa'immaniif dubartii rakkina guguddoo keessa jirtuuf sagalee ta'uu nama dandeessan ta'uu qofa beeka. Fuula tiiktookii kana gara biizinasiitti jijjiiruuf yaada gara fuulduraa gara ittiin oomisha ittiin beeksifattan gara ittiin hojii daldalatti galtan gara ittiin saba keenya fayyaddan gara ittiin rakkataa keenyaaf sagalee taatanitti jijjiira nama ajandaa koomentii kennuuf deebisuu dhiisa fayyaanaa ta'a walitti deebina gara WhatsAppiti. Ishi nagaan warroonni lakkoofsa koo fudhattanii karaa WhatsAppiti safuu too lubbuu too isinan kabajaa kaleessa naa dadhabaa ooltanii kaleessa naaf iyyaa ooltanii isinan argaa
waaqayyoon ammas akkanumatti dhugaa isinaa dubbisu anis isinoo biran jira rabbis dhugaa keenyaaf haa baasu homaa miti gannumti hafaayite dhugaan kun abbaati nama tokko wajjin hin dubbatina lubbuutoo siifuutoo safuutoo suuseetoo jalduutoo asdala hojii raatte kaleessa na iyyaa ooltanii nama takkaaf deebiin kennina nama takkaaf anaattanii waliin nama walitti hin bu'ina rabbiin qabaanii gaaf tokko hin baati dhugaantiya nama tokko ittanii nama walitti hin bu'ina komentii namaatis gastii kasiis baratanii dubbatina gaaf tokko hin dubbanna barri jira waan ta'eef anaa ittanii nama tokko walitti hin bu'ina qaalii waan koo isinan jaaladha kaleessa jalduun iyyaa oolte nan argaa safuun akkasuma iyyaa oolte siifuus akkuma sanii dhiisaa hin darba barri darbuun nufa kanaafuu koottaa waan qabnu sagaleellee walii taane walillee hojjajjabeessine sheerii walii goone koottati karaa waasaappitiin guruppii hine hamma ta'e gargaarra nama gargaaruun homaa miti ammas immoo kana wanti ani waan saaphi tiktookii kanarratti guuruun barbaanne fi wantoota birrii nyaate naan jedhu ganniin as keessa jirti waan ta'eef bakka ganniin jirtutti bakka falmattuun jirtutti bakka kunoo caaltuun jirtutti hundi keenya walitti garee hidhanne birrii shashanis birrii lama lamas wanna qabnu birrii takka hin tuffannu birrii takka dirhama takka walitti qabnee fi gannii kunoo ijasii duratti kunooti jenneeni itti agarsiifna adaa rabbi warna jaalatta warna kabajjan har'a osoo hin taane warri kaleessa na jaalattan har'a balleessa koolaatanii natti aartanii osoo hin taane kaleessa ka isin viidiyoo koolaatanii kolfitan ka itti dabbirtii baatan ka itti gammaddan hundi keessanuu isa kaleessa isa yaadadhaati kootana dubbisaa isinin ja'a ana laalati gannii laalati adaraa keessan warri lakkoofsa biraa barreessaa jettan dhiisadha lakkoofsa koo qabadhaa warri lakkoofsa koo hin qabanne warri amma dhuftanii koottaa nama 100 haa ta'u nama 700 haa ta'u wasaap irratti waan qabnu walitti gurree itti agarsiifna gannii kaafannee walitti dachaana nuti haasofni keenya walirraa sirbuun fagoon naqu kanaafuu isinan jaalladha galatoomadha oolumaa gaarii isiniif hawwaa koottaa gara wasaappitiin isinin jaa galatooma. Ayyaa tigistatillee galatoomii irraa baay'ee nuti namaaf deebisaa ta'u hin jirru. Isimenneetuma jirma keenya dhaggeeffachaa turre kaleessa garuu nama jiru baay'ee tokko gaaf qanii dubbanna. Nuyi dubbannu abshir gurubii nuudhaati amma ijoolleetti daddaballee mana bannee nama lama nu hiriyoota keenya finneetti daballee gargaarree fayyisna. Waaqayyo hunda danda'a akka fayyisummaa ittiin qabu. Yoona fayyiftanii wanti warri na gargaaru barbaadanii warri na gargaaru warri na jaalatan. Tiijii jaalanna warri jettan warri tiijii jaalanna jettanii kadhannaa fi gannii naaf isin qofan gannii akka naaf hoitu naa kadhachuu qofa kanarra homtuutu warri jaalatu footoo tiyaa maaliif tiijii arrabsa hin je'ina maa tiijiin akkana taatee hin je'ina akkas isi wanti jechuu qabdanii hayyee rakkoon qabu lubbu warri fidii qaban irree mana bannee ijoollee hin daballee finna gara keessatti rakkoo tokkoon qabu. Murtii gaarii turaadha. Baay'ee ammaatillee nasirra baay'eetii karaa waatsaappii deemadha. Jecha namaan dhaga'ina daraa keenya. Keessumaayyuu namatti hin dhufu bara. Akkamittiin namni akka yaadu naaf hin galu. Ati waan sitti dhaga'amullee waa tokko ittiin qabdu namni si deeggarus jira kan si jibbus jira kan si jibbu immoo waa si hin godhu beektaa rabbitu waa si godha malee namni waa si gochuu danda'u hin jiru. Kanammoo namni beekaa meeqatu jira dhibee ishiis immoo qoratee ishiinis immoo boru maal akka dhukkubsatte namni qarshii gargaaruu bicha osoo hin ta'in dhukkubni ishiis asirratti barame maal inni dhukkubni ishii maalirraan itti dhufe yeroo kam jalqabe kan jedhamu wanti tokko asirratti bahee dubbatamuu qaba. Kanaaf ati waa tokkitti sitti dhagaamina buleetti hojii kee seeraan hojjedhu ani sin jaaladha baay'een si kabajaa ijoolleen Oromoo immoo tokko taane too walii xiqqeessuu baanne as jalatti ijoollee mee guruppii tolchanii ijoollee Amaaraas haa ta'u ijoollee saba kamiyyuu wal xiqqeessaa jirra numatu wal xiqqeessee numarra taa'anii immoo numatti kolfaa jiru siif galee kanaaf obboleetti kiyya baay'ee jabaadhu ati waa tokko sitti dhagaamin rabbiin akka ishii fayyisu amantaa qabnu nuti hundumti keenya kadhachuu fi qabna malee wanti sitti dhagaame amma na bakka kan na dubbatus kan ragaa bahus kan akka waan godhus kan waan ta'e simatu kan dhugaatoo baasu waaqaf gannii qofa kanaaf jara kana lamaan irra waan qabu. Tigisti immoo fayyitee dhugaa kee kan itti sii dubbattu baastee tigistitu kana na godhe gaafa jette sittaa dhagaama amma waa tokkitti sitti dhagaamin suuraa yeroon bilbiluuf lubbuulaan wanti si naga'uu qabdan amma fakkeenyaaf nan bilbilaaf miti gaafa bilbilee fayyaa isii iftee waa'ee kun attaasofti ganniin akka uummataa kanaa mee dhugaa rabbii waa'ee isii kana iftee tiiji ati kuftee na bira ciisuuf deemta dhiisii. Anu ufetan hasa kaleessa hanan hasa na gete turte ogaa hin dhukkube malee kaleessa
Anuu fitan haasaa waa'ee keeti dhiisi. Waa'ee namaatiif naasayini. Akka na fayyadu bichaa waaqanaa kadhadhuutii jiitoo. Yoo na abaarte naatu fi bakka kana qofa nuti na kadhatu dhugaa rabbii mimmaantu na qaba bakka dandee wajjin naasa'u daqiiqaa takka dandee wajjin naasa'u yoo haasa'u. Rabbi. Tokko isin keessaa softu beektaa warri jala maaluma ta'aniiti. Ati isiin nama maal naan getti dhiisi bakka atini yoo natti mufattee sibiin dheeraa yoo natti mufatte naatuuf yoo na abaarte naa dhiisi tijiitoo waa'ee namaa dhiisi ana tufee dhugaatee baasa ana tufee ansanii aduu kan isaan na dhibamsiise aduu irreessa dura dhibame ani dhiisi kan jedhu isiin isii caalaa kan inni dhamte isii caalaa na dubbatti isin garuu ummanni kun akka ani isiin gargaarre amma oduu dallanee tish maa kanaan jaan yoo dhiise namni dirhama takka bakka keessan bu'ee dunaateen ana amma birrii kuma takkaatti illee kennuu waan baadhee dhiise aaree waan dhiise ganduma irratti hir'ata malee natti hir'atu sini galee isin garuu akka ummanni isiin gargaarre godhaa jirtan akka ani mufadhee irra citee balbala cufadhee taa'uuf gootan ani namarraa osoo taane waaqarraa hin argadha dhugaatii as kan na baasu isa kana. Kan ganni walitti na basa ani ganni faarmeelii miti biyya tokkoo miti hiriyaadha miidiyoo kanatti wal barre hattuu isaan ta'u gantuu isaan ta'u rabbitu walitti nu fide waan ta'eef amma kan nu hiiku jaalala keenyas kan nu deebisu kan nu hiisus kan nu hiikus waaqa tokko qofa isa bicha eeggadha. Isa bicha. Waan barbaadne waaqa kan kadhatu dhugaa kee rabbiin gatiin kan jedhamu qabu kana bakka mucayyoon kun waa tokko taatee rabbi dhugaa kee dhos kennan bisin malee fayyitee guyyaa tokko ishiin ebelutu kana na godhee dhibeen kun immoo durumaan na qabee jira akkas jettee dubbachuu dandeessi amma garuu isin lamaan ajandaa godhatanis as jala deemanii waan tokko tokko haasa'anii siis dhibeerra si buusutti deemu beektaa ati immoo gurra yoo kenniteefatu iyyuu hin dhiqamta. Waa tokkitti garsaaniin dhaggeeffatinati. Lubbu ammaa jiru. Kana walitti na qollofee kun akkanatti walitti na hidhamee. Tigist amma isin hunduu nu dhaggeeffadhaamee bar osoo ganni qofa dhaggeeffattee ammati gaadha deebisteerti barshiin. Atis amma na bira dhufuuf amma atis na bira ciisuuf deemtaa na bira dhufuuf deemtaa yoo siin jettu kana bari gaafa koomentii nama sii kennu deebiste gaafa sitti dhukkubsa yoo siin jedhan itti dhukkubsattee sammuuf dhukkubsite. Gaaf situ qoricha yoo si nyaachise jedhanii koomentii si kenname deebiste waan ajandaa namaa kanaaf deebii ishii haa fayyifannuu qofa haasa'e malee nama